Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin egaa dhimma seeraa yookaan haqaa irratti dhimma irratti xiyyeeffanneedha qabannee kan dhiyaanne. Innis egaa torbee darbee jechuunis torbee wiixataa kaleessaa pirezidaantii mootummaa Federaala Dimokiraatika Riippaabilika Itoophiyaa bara hojii jalqabu manneetii maree lachuu jechuunis mana maree bakka bu'oota ummataatii fi mana maree federeeshinaatii fi haasawaa baniinsaa taasisanii jiru. Haasawaa baniinsaa taasisan sana keessatti immoo egaa dhimmi isaan xiyyeeffannoodhaan raawwii waggaa darbee irrattis akkasumas qixa xiyyeeffannaa waggaa dhufuu irratti kan isaan kaasanii dhimma haqaati irratti hojii biyyattiin hojjetteef gara fuula duraatti xiyyeeffannaa barbaadu irrattidha kan isaan kaasan. Nuti sagaa qophii keenya adda har'aa kana keessatti dhimma kana irratti keessummaa waliin turmaata taasisna. Keessummaa nuyi stuudiyootti afeerreesinii dhiyaannes obbo Fayyeeraa Haayiluuti. Itti gaafatamaa waajjira gummii bulchiinsa abbootii seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaati. Isaan faana turmaata taasisna. Isinis nu faana turaati nu daawwadhaa isiniin jenna. Obbo Fayyeeraa Haayiluu gara stuudiyoo keenya baga nagaan dhuftan isiniin jedha jalqaba irratti. Baga nagaan eegdan. Egaa amma seensuma koo irratti akkan jechuudhaaf yaaletti egaa pirezidaantii mootummaa Federaala Dimokiraatika Riippaabilika Itoophiyaa torbee wiixata kaleessaa jechuudha. Manneetii maree lachuudhaaf mana maree bakka bu'oota ummataatii fi mana maree federeeshinaaf haasaa baniinsaa bara hojii bara 2018 taasisanii sana keessaa qabxilee ijoo isaan kaasan keessaa tokko dhimma haqaadha. Dhimma haqaa kana irratti keessumaa mootummaan bara 2018tti sirna haqaa wabii hawaasaa ta'e hojjechuudhaa fi kutateeraa jedhaniiru. Mee kana jechuun maal jechuudha kanarraa jalqabna? Tole anis naafeeruu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma calqaba irratti kaaftee pirezidaantiin mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa dhimma haqaa walii wal qabatee haasaa taasisan keessatti sirna haqaa lammiileedhaaf wabii ta'u ijaaruudhaaf ciminnee hojjenna kan jedhu kaasanii jiru. Kana jechuun maalinni sirna biyya tokkoo keessatti lammiileen akkuma waan nyaatan isaan barbaachisu, akkuma waan dhugan isaan barbaachisu, mana keessa jiraatan akkuma isaan barbaachisu, lammiileedhaaf baay'ee kan barbaachisu tokko keessa haqa jechuudha. Haqni baay'ee barbaachisaadha. Namni bahee galuudhaaf, namni qabeenya horachuudhaaf, namni jiraachuudhaaf haqa isa barbaachisa. Kana jechuun namni tokko lammiin tokko namaa walitti bu'a jireenya hawaasummaa keessatti. Gaafa walitti bu'u yoo deemee bakki itti walitti bu'iinsa sana furatu yoo hin jiraanne yookaan nama irratti yakkatu hojjetama lammii tokko irratti. Gaafa yakki isaa irratti hojjetame, gaafa qabeenya isaa irra miidhaan gahe, gaafa mirgi ba'uuf galuu isaa sarbame, gaafa mirgi dimokiraasii sarbame bakki itti deemee himatu hin jiru taanaan lammiin tokko tasgabbiin qabu hin rakkata jechuudha jireenya tasgabbaa jiraachuudhaaf. Gama biraatiin namoota abbootii qabeenyaa kana yoo ilaalle investara isa biyya alaatii dhufus haa ta'u isa biyya keessaa yoo sirni haqaan cimaan tokko biyya tokko keessa hin jiraanne mallaqa isaa dhangalaasee investimentii gaggeessuudhaaf fedhii hin qabatu jechuudha. Kanaaf sirni haqaa jiraachuun akka lammiittis lammiin ba'anii galuudhaaf mirgi isaanii kabajamuudhaaf qabeenya horachuudhaaf jiraachuudhaaf sirni haqaa cimaa waan barbaachisuuf kallattii kanaan kan kaa'ame. Gama biraatiin immoo sirni haqaa jiraachuun isaa qofti manni murtii dhaabachuun isaa qofti qaamoleen haqaa dhaabachuun isaanii qofti gahaa miti. Manneen murtii qaamolee haqaa ergama itti kenname sirnaan bahachuu danda'an yoo jiraatan dirqama heera mootummaatiin itti kenname dirqama seerota biraatiin itti kenname sirnaan bahachuu danda'an yoo jiraatan waan ta'eef sirni haqaa tokko lammiileedhaaf wabii kan ta'u qaamolee haqaa kallattii kanaan sadarkaa itti lammiileedhaaf wabii ta'u manni murtii loogii irraa bilisa ta'e manni murtii yoo dhimma miidhame yoo rakkadhe yoo mirga koorra rakkoon qaqqabe deemee itti yedhee sirnaan deebii naa kennu hin jiraa kan jedhu yoo itti amanuu baate lammiileen tasgabbii waan dhabaniif konfidensiis yookaan ofii itti amanamummaa biyya isaanii irratti waan dhabaniif sirna irratti mootummaa irratti waan dhabaniif qaamolee haqaa cimaa ijaaruun barbaachisaadha jedhanii kallattiin ka'an kanaan wal qabata jechaadha. Egaa kun qixa gara fuula duraatti xiyyeeffannaadhaan hojjetamu irratti kan isaan kaasanii raawwii hojii waggootii darban keessa immoo bal'inaan kaasanii jiru. Keessumaa sirna haqaa irratti hojii hojjetame biyyattiin xiyyeeffannaa irratti taasiste kanneen keessaa tokko dhaabbilee haqaa kanaa fi ogeeyyota haqaati irratti fooyya'insi taasifameera jedhaniiru. Egaa fooyya'insi taasifamuun dirqamadha. Fooyya'insi kunis taasifameera jedhaniiru. Mee fooyya'insa taasifaman kanneen immoo kaasnu amma ta'e. Tole gaaffii gaariidha. Akkuma beekamu baroota kanaan dura hanga jijjiirama sirnaa fiduutti kan qaqqabe gaaffiin uummataa qaamolee mootummaa garaagaraa irratti rakkoon bulchiinsa gaarii ka'aa ture. Sirna jijjiiruudhaaf illee hanga qaqqabsiisutti waan qaqqabe tokko komii uummataa kenniinsa tajaajilaa irratti ka'aa turedha. Komiin uummataa kenniinsa tajaajilaa irratti ka'aa ture keessaa immoo inni tokko qaamolee haqaa irratti.
Qaamolee haqaa gaafa jennu bal'ina qaba. Qaamolee haqa sarve godhan tajaajila kana kennan manneen murtii dabalatee qaamolee haqaa keenya biroo bira komii gurguddaatu ture jechuudha. Komiin gurguddaan ture kun fakkeenyaaf kallattii si'aayinaatiin kan ilaallu waan jiru kan ilaallu yoo ta'e namni dhimma isaa qabatee lammiin tokko gara mana murtiitti gara qaama seeraatti dhufee yoom akka furmaata argatu hin beeku. Dhimma qabatee mana murtii dhufa waggaa 5 falmuu danda'a waggaa 10 falmuu danda'a. Yoom akka xumuratee gara misoomaatti deebi'u akka gara jireenya isaatti deebi'u hin beeku. Gama biraatiin kallattii qulqullinaatiin yoo fudhanne akka fakkeenyaatti manneen murtii kaafnee kan laallu yoo ta'e kanaan dura abbaan seeraa tokko bu'uura heera mootummaan dhimma dhiyaateef seeraaf sammuu isaa irratti hundaa'ee murtii kennuu aangoo waan qabuuf namni barbaade olaayyatu jedhee waan itti barbaade murteessee nama gaggeessutu ture. Tajaajilli kennamu kun dhaqqabummaan turre. Loogii irraa bilisa ta'e hin turre. Kana gaafa jennu guutumaan guutuutti ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf inni kun komii hawaasaa bal'aa kaasaa waan tureef mootummaan xiyyeeffannoon kallattiin itti hojjetaa ture keessa kallattii kana jechuudha. Fakkeenyaaf kallattii si'aayinaatiin kan ilaallu yoo ta'e fooyya'insa dhufe kan waggoota muraasa booda fooyya'insa dhufe kan ilaallu yoo ta'e akka manneen murtiitti kanaan dura akkuma dura dubbadhe daangaan qabu namni dhimma fidataa waggaa 5 waggaa 10 turuu danda'a. Amma daangaa yeroo kan jedhamutu riifoormiidhaan hojiirra oole. Daangaa yeroo kun dhimma yakkaa yoo ta'e, dhimma maatii yoo ta'e, dhimma hariiroo hawaasaa yoo ta'e, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan yoo ta'e mana murtiitti dhiyaate yeroo ammamii keessatti murtii argachuu danda'a kan jedhu daangaa yeroo taa'ee jira. Namuu daangaa yeroo sana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Dhimmi tokko ji'a tokko keessatti xumurama kan jedhu taa'ee taanaan abbaan seeraa gaafa dhimmi dhiyaateef ji'a tokko sana keessatti xumuruu qaba. Ji'a tokko keessatti hin xumuru taanaan itti gaafatamummaa hordofsiisa. Kanaaf amma kan fagoo dhiifnee kan yeroo dhiyoo kan bara 2017 akka fakkeenyaatti kaasnee yoo laalle dhimmooti manneen murtii Oromiyaatti dhiyaatan walakkaa miliyoonaa ol 548 ol jechuudha. Dhimmoota bara darbe dhiyaatan kana keessa dhibbeentaan 97 ol furmaata argatee jira. Waggaa tokko keessatti jechuudha. Kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 dhimma harkifatu har'a hin jiru jechuudha. Waggaa tokko keessatti dhimma dhibba dhiyaate keessa dhimmoota 540 dhiyaatan keessa dhibbeentaan 97 murtee argachuu jechuun waa namatti mul'isa fooyya'insa jiru. Gama biraatiin namni akka feeteedhaan hin deddeebi'u. Akka feeteedhaan yeroo misoomaa, yeroo jireenya isaa, yeroo maatii isaa, yeroo hojii garaagaraatti hojjetu waan gubuuf fakkeenyaaf dhimmi akka tokko yeroo meeqa deebi'uu qaba namni tokko dhimma dhiyeeffate beellama 3tti xumuramuu qabamoo beellama 4tti xumuramuu qabamoo kan jedhu taa'ee jira. Daangaa istaandardii daangaa taa'e kana keessatti bara darbe kana keessa dhibbeentaan 96.5 ol furmaata argatee jira jechuudha. Daangaa taa'e keessatti namni beellama 2 deebi'uu qaba taanaan 2 qofa deebi'ee jira. Namni beellama 3 deddeebi'ee furmaata argachuutu irra jiraata jedhee sirnaan lafa taa'e taanaan sana keessatti argatee jira jechuudha. Inni kun waan salphaa miti. Gama qulqullinaatiinis riifoormii hedduutu hojiirra oole. Komiin guddaan jiru tokko qulqullinni hin jiru kan jedhu ture. Namni akka feeteedhaan ilaala, namni akka feeteedhaan ogeessi murtii laata waan jedhutu ture. Kana fooyyessuudhaaf mootummaan riifoormii hedduu hojiirra oolchaa turee jira. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf kanaan dura namni murteessee abbaan barbaade olaayyatamu jedhamee kan biraa hafamu hafee riifoormii hojiirra oole keessaa tokko odiitii galmee murtiin boodaa kan jedhamu. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan seeraa dhimma tokko murteessee biraa deebi'a. Qaamni biraa olis haa iyyatu, olis iyyachuu haa baatu. Galmeen sun odiitii ta'a jechuudha. Akkuma faayinaansiin mallaqni socho'u odiitii ta'u, sirna faayinaansii eegee socho'eeraa mallaqni jedhamee akkuma odiitii ta'u, galmeen abbaa dhimmaas odiitii ta'a jechuudha. Abbootii seeraa keessaa paanaaliin namoota bilchina qaban, namoota muuxannoo qaban irraa hundaa'e maal godhaa? Galmeewwan kana fuudhee hangam seerra deemsaa sirriitti kabajamee jira. Seeronni bu'uuraa hangam kabajamanii jiru. Abbaan seeraa gaafa dhimma abbaa dhimmaa kana ilaalu hangam seerota silaa biyyattiin qabdu hordofee kenname kan jedhu odiitii godhanii qabxii kennanii fi abbootii seeraatiif dhiyaata jechuudha. Mariidhaaf dhiyaata. Galmee kana laallee jira. Achi keessa hanqina kanatu jira. Kanatu fooyya'uu qaba jedhanii abbootiin seeraa bakka jiranitti irratti mari'atu. Sana booda galmee taanuuf dhimma taanuuf barumsa ta'a jechuudha. Isa dhufuuf galtee ta'a. Kana qofa miti dhimmoota diigaa fooyya'uu riifoormii jedhamu tokko jira. Riifoormiin kun maal inni abbaan seeraa murtii murteessee ol iyyatama. Aanaarraa olaanaatti, olaanaarraa waliigalatti gara manneen murtii federaalaa deema. Gara manneen maree federeeshinii akkaataatti deemutu jira. Kana keessatti abbaan seeraa fakkeenyaaf namni Mr. X jedhamu tokko murtii waggaa kana murteessee ol iyyatame keessaa hangamtu jige. Murtiin murteessee yeroo hundumaa kan jigoo ta'e namni sun rakkoo qabaa jechuudha. Murtiin murteessu immoo yeroo baay'ee kan cimu yoo ta'e inni cimaadha jechuudha. Akkasitti adda bahee dhimma itti murteessite keessaa ammi kun diiggataa jira. Ammi kun cimaa jira. Ammi kun fooyya'aa jira. Kanaaf of fooyyessi jedhamee hittimamuu bira darbee dhimmi isaa yeroo hunda kan diigamu yoo ta'e garatti gaafatamummaatti illee nama geessaa jechuudha. Kan biraa immoo egaa akkuma isin sila jettanii
sirna haqaa gaafa jedhamu bal'aadha. Biyyis gaafa kaastu waa'ee sirna haqaa kaasteetti waa'ee mana murtii yookaan waan seektara tokko qofaa miti. Garuu immoo kanuma mana murtii fudhannee ilaalluuti. Akkaataa kenniinsa tajaajilaati irratti wantoota hudhaa ta'an, wantoota gufuu ta'an furreerraa kan jedhu keera. Mee wantoota gufuu ta'an, wantoota dhiibbaa qaban fooyyessuuti irratti kaleessarraa waggootii darbeerraa waggaan darbe maal fakkaata sana kaasu. Kana keessatti egaa qorannoodhaan gufuuwwan yookaan hudhaawwan adda ba'an tokko akkuma dura dubbanne inni tokko dandeettii raawwachiisummaa ogeessota bira jiru hanqina qabaa kan jedhu mul'isa jechuudha. Isa kana furuudhaaf kanaan dura namuu mana barumsaarraa egaa gaafa manneen murtii hundaan yoo laalle namuu digirii seeraa maal qabaachuun irraan eegamu ture. Humni barates rakkoodha ture. Gaafa Oromiyaan ijaaramtu namoota barbaadanii gara kanatti fiduunis hojii guddaa waan tureef kwaalitiin ittiin namoota gara abbaa seerummaatti finnu gadi bu'aa ture. Adeemsa keessa garuu hudhaa sirna haqaa keessa jiru keessaa inni tokko rakkoo ga'umsaati kan jedhu qorannoon kun waan mul'iseef namuu fakkeenyaaf har'a manneen murtii Oromiyaa keessatti namni tokko abbaa seeraa mana murtii aanaa ta'uudhaaf digirii calqabaa seeraan qabaachuutu isa barbaachisa. Kana qofa otoo hin taane digirii calqabaa kana fudhatee bahee qormaata kennamu darbee ammas gara abbaa seerummaatti bobba'atoo hin taane instituutii qorannoo fi leenjii Oromiyaa galaa jechuudha. Achitti galee seerota silaa goggogaa yookaan barreeffamanii kitaabaan jira qofa otoo hin taane qabatama manneen murtii keessa jiru, qabatama kenniinsa tajaajila haqaa keessa jiru. Inni kun manneen murtii qofa miti. Waajjirra biiroon abbaa alangaas akkasii jechuudha. Ogeessonni kunneen galanii leenjii waggaa tokko kanaan dura waggaa 3 ture. Qorannoodhaan gara waggaa tokkotti bu'ee jira. Waggaa tokkoof waan qabatama leenji'anii sana booda immoo gara hojii abbaa seerummaatti bobba'anii erga gara manneen murtiitti bobba'anis maal hin taane jechuudha. Kallattiin abbaa seeraan ta'an gargaaraa ta'anii ilaalamanii sana booda gara caffeetti dhiyaatanii alatti muudamtu jira. Kanaaf hudhaanni guddaa ture tokko kan irratti hojjetamaa ture hudhaa ga'umsaa, hudhaa hubannoo abbootii seeraa bira jiru. Inni lammataan hudhaa guddaa kan ture dhimma naamusaan wal qabatu. Rakkoo ilaalchaa hammaataatu jira jechuudha. Seenaa keenya gara duubaa yoo ilaalle manneen murtii jechuun abbaa seerummaa jechuun bakka itti loogiin murtaa'u, bakka namni matta'aa yoo fudhate malee murteessine kuni sammuu hawaasaa keessa jira jechuudha. Sammuu hawaasaa keessa jira. Isa sana cabsuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa ture. Kolleejjii seeraa keessatti kan baratamu akkuma jirutti ta'ee qaamolee instituutii seeraa keessatti barumsi kennamu, hubannoon kennamu, gaafa abbaan seeraa gara abbaa seerummaatti dhufu waa'ee maatii isaa, waa'ee guddina isaa, naannoo dhaloota isaarraa, manni barumsaan itti baraterraa yaada uummataa walitti qabuudhaaf wanti deemamu. Erga namni dhufee gara hojiitti bobba'es immoo namni ilaalchisaa uummata tajaajiluuf akka ta'u manneen murtii dhufuun karaa qaxxaamuraan itti durooman otoo hin taane bakka itti uummatatti tajaajilan akka ta'e hojiin hubannoo uumuu, hojiin naamusa namaa dagaagsu, hojiin ilaalcha irratti hojjetu bal'aatu hojjetamaa ture. Kanaaf inni tokko rakkoo ilaalchaa abbootii seeraa yookaan ogeessota bira jiru jechuudha. Inni kan biraa hudhaan guddaan rakkoodhuma ilaalcha hawaasa bira iyyuu jiru, hawaasa bal'aa bira kan jiru jechuudha. Sirnoota yeroo fiiwudaalaa irraa kaasee namni aangoo mootummaarra taa'u tokko yoo haa kaffalteef malee yoo haa kenniteef malee yoo jaarsummaatti ergite malee sin tajaajilu dhugaa kee hin baasu haqa kee hin baasu ilaalchi jedhu kuni hanga har'aatti illee badee hin banne jechuudha. Kanaaf namni keenya lammiin irra caalaan nama gaafuma dhimma horatee gara mana murtii dhufuudhaaf ka'u kan horii gurguratee ka'u jira jechuudha. Otoo dhimma isaa qabatee gara mana murtii gara dhaddachaan dhufiin dura mee abbootii seeraa kana manneen murtii kana keessaa namni nama beeku eenyunni jedhee nama qoratutu jira. Waan ilaalchisa nama hunda keessaa waan hin cabneef jechuudha. Kanaaf dhaqee maal harkatti kufuu jira? Dallaala adda addaa harkatti kufuu jira. Namoota rakkoo ilaalchaa qaban garagaraa harkatti kufuu jira. Kanaaf rakkoo ilaalchaa hawaasa keessa jiru hudhaasa guddaa ture. Isa kana cabsuufis hojiin bal'aatu hojjetamaa ture. Yeroo ammaa kana fooyya'insa guddaa jira. Kora haqaa garagaraa qopheessuudhaan hawaasatti siqanii mariisisuudhaan manneen murtii keenya kanaan dura hawaasa irraa fagoo turan. Bilisummaa wanti jedhamu kun akkaataan inni itti hiikamaa turee fi sammuu namaatti itti yaadaa ture xinnoo dogoggora waan qabuufi hawaasatti siqanii hojjechuun qaamolee mootummaa biraa wajjin laayinii jiru eeganii hojjechuun hanqina qaba ture. Erga inni kun cabee yeroo dhiwaasitti hawaasatti siqanii qaamolee hawaasaa garagaraa waliin hojjechuun erga calqabame rakkoon kun furamaa dhufee jira. Inni kan biraan hudhaan guddaan ragaa sobaatiin waan wal qabatu jechuudha. Ragaan sobaa haqa kan balleessaa jiru, haqa uummataa kan jallisaa jiru, rakkoo guddaa dhimmoota dantaa uummataa fi mootummaa gurguddaa akka rakkoo keessa galu kan ta'aa jiru, namni waa balleesse akka hin adabamne, namni hin balleessine akka adabamu taasisuudhaan olaantummaa seeraa akka malee kan miidhaa jiruu fi gufuun guddaan tokko dhimma ragaa sobaa wal qabatee jiru. Ragaa sobaa kana hambisuudhaaf hawaasa irratti hojjechuun hubannoo hawaasaa gabbisuun hojii wanti calqabame jira. Dabalataanis immoo qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa sadarkaadhaan jiran ragaa kennan jechuudha. Ragaa barreeffamaan kan kennamu kun rakkoo qaba. Ragaa waajjira lafaarraa kennamu, ragaa waajjira qonnaarraa kennamu, ragaa waajjira fayyaarraa kennamu yoo qulqullina hin qabaatiin ammas abbaan seeraa hangam qulqulluu yoo ta'e beekumsa yoo qabaate ga'umsa yoo qabaate
dhugaa murteessuu hin danda'u jechuudha. Isa kanaaf qaamolee mootummaa garaagaraa wajjin waltajjii garaagaraa uumuudhaan ragaa sobaa qaamoleen ragaa kennan kun akkaataatti ragaa qulqulluu kennan hojjetamaa jira. Gama biraatiin immoo hanga dhaabbilee amantaatti illee deemuudhaan achitti barumsi kun barsiifamu. Ragaan sobaa miidhaan ni qaqqabsiisu. Cubbuu akka ta'e, yakka akka ta'e manneen barnootaa keessatti, manneen amantaa keessatti hanga barsiisuutti qaqqabamee jira. Akka waliigalaatti rakkoon ilaalchaa wal qabatanii jiran, rakkoon ragaa sobaatiin wal qabatanii jiran, rakkoon naamusaa fi ga'umsa ogeessaatiin wal qabatee jiru hudhaawwan jennee kaasuu dandeenya. Rakkoo kana furuudhaaf immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira jechuudha. Egaa kan ammaatti kaasaa jirru waa'ee akkaataa kenniinsa tajaajilaati irratti haalawwan mijataa rakkoolee jiranii fooyya'insaawwan taasifamanii kanumaan wal qabataa garuu qabxii ijoollee kun jedhee yaada waa'ee seerotaa. Amma seerri biyya keenya seera kaakuu garaagaraadha kan qabu. Seerri yakkaa jira, seerri hariiroo hawaasaa jira, seerri daldalaa jira. Seerawwan xiqqaatanii babba'an immoo kan maatii akkasii babal'atee kan kaa'ame jira. Seerawwan irrattis seerota amma kan kaleessa jiru akkaataa kaleessaan seeressuudhaaf irra xiqqooshee wantooti rakkisan hin jira. Haaluma guddina biyyaatiin, haala jijjiirraa ilaalcha hawaasaatiin sammuun namaallee daba kaleessa yaaduuf irra yaadu jijjiiramaa deemuu danda'a. Kanaaf kanarraa kan ka'e seera kaleessaa akkaataa dabbiisaa akkaataa ittiin gaafatamummaasaa kanarraa irratti ittiin hojjechuudhaaf haalli rakkisu hin jiraata kan jedhu irraa keessa fooyya'insi seerawwanii taasifameera kan jedhu pirezidaantii Taayyaa Asqasillaasee haasaa taasisan keessatti kaasanii rume sana jechuun maal jechuudha. Tole egaa akkuma gaaffii keessatti kaafte hojiiwwan mootummaadhaan baroota darbee bal'inaan hojjetamaa turan keessaa inni tokko hojii sirna fooyyessuuti, hojii seerota fooyyessuuti. Seeronni nuti amma qabnu yoo laalle akkuma fakkeenyaatti seera hariiroo hawaasaa yoo laalle waan hedduu kan uwwisu seera hariiroo hawaasaa waan ta'eef bara 1952 jechuudha kan inni maxxanfame. Kana jechuun yoo xinnate waggaa 65 ol ta'a. Inni kun immoo yeroo sanatti xiinsammuun hawaasaa jiru, ilaalchi jiru, fedhiin uummataa jiru garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Waggaa 65 har'a guddinni hawaas dinagdee jiru. Guddinni hawaasummaa, guddinni bal'inni siyaasaa jijjiirama guddaa qaba jechuudha bara 1952 fi har'a bara 2017 irratti yoo laalle isa kanaaf waan baay'ee rakkoo ture. Seerichi bara 1952 bahee jira. Seerichi kan bahe bara biyyi kun sirna fiudaalaa hordoftu har'a sana biras dabarree mootummaa dargii keessa dabarree sirna federaalizimii hordofaa jirra. Seeronni tokko keewwattoonni tokko gonkumaa sirna federaalizimii waliin kan hin deemne. Waa'ee lafaa kan laallu yoo ta'e ilaalchi waa'ee lafaa har'a heera mootummaa keenya keessa jiruu fi bara sirna fiudalizimii jiru tokko miti. Har'a lafti kan mootummaa fi kan uummataati. Kaleessa garuu kan abbootiin aangoo irratti murteessuu qofa danda'an ta'etu bara sana keessa kan jiru jechuudha. Kana qofa seera maatii kan laallu yoo ta'e mirgi dubartoonni qaban bara sirna fiudaalaa fi bara har'a heera mootummaa keenya keessa jiru garaagarummaa guddaa qaba. Mirga daa'immaniitiin wanti wal qabatee jiru. Kana qofa miti yakkaanis kan wal qabatee jiru akkasuma. Yakki akkuma duratis gaaffii keessatti kaasuudhaaf yaalte akkaataan har'a ittiin raawwatuu fi waggaa 50 dura ittiin raawwatu tokko miti. Teekinooloojiin babal'atee jira. Yakki teekinooloojiidhaan deeggaramee raawwatama. Inni kun waggaa 50-60 dura kan hin jirre ta'uu danda'a. Isa kanaaf seerota kana fooyyessuun baay'ee barbaachisaa waan tureef irratti hojjetamaa ture. Seera hariiroo hawaasaa keessaa fuudhamee fooyya'aa ture jechuudha. Bakka yeroo tokkotti waa hunda fooyyessuu waan hin danda'amneef bakka itti qajeeltowwan heera mootummaatiin akka malee walitti bu'u. Mirgoota dhala namaa bu'uuraa, mirgoota lammiilee bu'uuraa, mirgoota dubartiin kan wal qabatu, mirgoota daa'immaniin kan wal qabatu, waa'ee dhimma lafaatiin kan wal qabatu kanarratti wal jalaan seerri fooyya'aa ture jechuudha. Sadarkaa biyyi irra qaqqabderraan, sadarkaa dinagdeen irra qaqqaberraan kan ka'e fooyya'insi bal'aan gaggeeffamee jira. Inni kun mootummaan bakka itti xiyyeeffatee hojii bal'aa hojjetaa ture ammas hin hafa jechuudha. Ammas yeroo biyyi irra ga'ee fi xiinsammuun dinagdeen hawaasummaan siyaasni irra ga'ee jiddu gala godhachuudhaan seerota kanatti fufiinsaan fooyyessuutu barbaachisa. Inni kunis akka hudhaa guddaatti sirna haqaa keessatti kaasuun hin danda'ama baay'ee. Akka hudhaa guddaatti ture amma mootummaan xiyyeeffannoo kennee erga seerota kana fooyyessuun calqabame garuu rakkichi waluma jalaan furamaa jira. Fuulduras immoo bal'inaan rakkoon kun hin furama jennee yaadna. Akka mana murtii waliigalaa mootummaa naannoo Oromiyaatti sirni teekinooloojii kun sadarkaan isaa maalirra jira? Uummataafoo aara galfii akkamii kenneera kan jedhu sana kaasu. Komiin uummataa, gaaffiin uummataa, garaga'iinsi uummataa bakka itti xinnaa ta'e eessa jedhamee rakkoo naannoo keenya tajaajilaa jiru keessumaa akka manneen murtiitti furuudhaaf gaafa qorannoon gaggeeffamu rakkoon guddaan ture tokko dhaqqabamummaan kan wal qabatu manneen murtii dhaqqabamoo hin turre qulqullina akkuma dura jennee rakkoo qaba turre si'aayina akkuma jennee rakkoo qaba turre rakkoon si'aayinaaf qulqullinaa karaa dura dubbanneen furamuun akkuma jirutti ta'ee teekinooloojii hojiirra oolchuun si'aayinaafis akka furmaata ta'u
qulqullina fooyyessuufis akka furmaata ta'u dhaqqabummaa mirkaneessuuf akka furmaata ta'u even itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf rakkoo alnaamusummaa furuudhaaf furmaata akka ta'u itti amanamee akka manneen murtii Oromiyaatti yeroo dhiyoos hojiin guddaan hojjetamaa kan ture kenna tajaajila teekinooloojiidhaan deeggaruu wal qabateeti jechuudha. Inni kun manneen hojii mootummaa birootiifis fakkeenya kan ta'u darbee manneen murtii federaalaa manneen murtii naannolee qaamolee akka biyyaatti jiraniif fakkeenya kan ta'e sana booda naannoleen illee federaalillee sanatti galee kan itti hojiirra oolchuu jalqabedha jechuudha dhimmi kun. Fakkeenyaaf karaa calqabaa yoo laallu gaafa waggaa 10-15 dura yoo laaltan nami harkaan barreessa abbaan seeraa achumarraa yookaan waan maxxannaarraa yookaan harkaan murtii barreessa harkaan falmisiisa murtii erga barreessee booda nama biraat hojjetaa biraaf kennitee hojjetaan biraa murtii abbaan seeraa fuula 5 fuula 10 barreesse garagalchee kaarbooniidhaan garagalchee abbaa dhimmaatiif kenna. Murtii kennuudhaaf abbaa dhimmaa beellamta jechuudha. Namni Booranarraa dhufu yookaan namni Qeellame yookaan Harargee Baharraa dhufu murtii abbaan seeraa murteesse har'a fudhachuu hin danda'u. Sababni isaa garagaluu qaba irra deddeebi'ee. Kanaaf beellamaan ji'a lamaan har'aa koottu jedhamee biyyatti deebi'ee biyya galee ji'a lama booda beellamaan dhufee erga dhufee inni kaarbooniidhaan garagalee murtiin kun kennamaaf jechuudha. Waanuma xinnaa kaafna isa xinnaarraa kaafna xinnaa miti baasiin ni baasisu dhamaatiin ni qabu wanti nama dubbadhu kun waan xinnaa miti garuu akka hojii sadarkaa marra geenyeef hojii hojjetamaa jiruun akkuma fakkeenya jalqabaatti kaasuufanii jechuudha. Sanarkaa ka'amee gara kompiitaraan barreessuutti galamee gara piriintaraa itti fayyadamuutti galamee amma manneen murtii keenya mul'anni isaan qabatanii jiran bara 2022tti manneen murtii waraqatarraa bilisa ta'an uumuu jedhamee qabatamee erga irratti hojjetamuu calqabee bubbulee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha akka fakkeenyaatti abbootiin dhimmaa Oromiyaan bal'oodha. Asiin fiixee Qeellamtu jira, asiin Boorana jira, Harargee jira, Baalee Baa jira, Iluu Abbaa Boortu jira. Namni beellama deddeebi'uudhaaf fageenya kanarraa godina amma kaasni magaalaa guddaarraa ta'uu dhiisuu danda'a. Aanaa fagoo ganda gadi fagoorraa namni kan dhufu falmuudhaaf. Inni fidataa oliyyata banataa mana isaatti deebi'ee gala falmiidhaaf waamamaa kun murtiidhaaf waamamaa ragaa dhaga'uudhaaf ragaa fidee dhufa nama 5 nama 10 fe'ee dhufa falmii qarshii 100 falmuudhaaf horii isaa guutummaatti gurguraa jechuudha lammiin. Isa kana furuudhaaf teekinooloojiiwwan hojiirra oolan keessaa tokko e-faayilingii yookaan sirna faayila elektiroonikaa jedhamee kan waamamutu jira. Sirna kanaan namuu aanaarra jiru irratti falmii calqabee yoo kan itti murtaa'u ta'e oliyyachuudhaaf magaalaa godinaa dhaquun isaan barbaachisu. Godinarra jiru irratti yoo itti murtaa'e gara Finfinnee yookaan gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhufuudhaaf isaan barbaachisu. Gara daddacha jibbaataa dhufuudhaaf isaan barbaachisu jechuudha. Bakkuma taa'u taa'ee namuu oliyyata isaa achumatti barreessifatee mana murtii aanaa isa bira jiru irratti kennata jechuudha. Achuma kompiitaraan onlaayinii oliyyannoon isaa ergamaaf. Garamitti gara godinaa ta'u, gara mana murtii waliigalaa ta'u, gara daddacha jibbaataa ta'u achuma taa'ee kennata jechuudha. Kuni baasii geejibaaf baa ture. Baasii namni siree buluudhaaf baasu, baasii nyaataaf baasu. Karaa irratti miidhaan garaagaraa kan irra ga'u, magaala kana keessatti kanatamu lakkoofsan qabu jechuudha namni kan dararamaa ture. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf sirni e-faayilingiin kun namuu achuma taa'ee e-faayilingiin ergata. Fakkeenyaaf kan biraa dhiifnee bara 2017 keessa kan laallu yoo ta'e abbootiin dhimmaa oliyyatan keessaa dhibbeentaan 95 ol e-faayilingiidhaan dhimma isaanii ergatan jechuudha. Ishumtafte parsantiin 4 wayyuu bakka rakkoon rimootii ta'anii rakkoon neetwoorkii hammaataa jiru. Rakkoon neetwoorkii hammaataa jiru. Neetwoorkiidhaan neetwoorkiin rakkoo horatee kan yeroodhaaf kan hojjetamu ta'uu danda'a jechuudha. Bakki sirnichi itti diriiree yeroodhaaf kan tabalaashoo ta'uu danda'a. Kanaan alatti dhibbeentaan 95 ol e-faayilingii namni baadiyyaa ganda aanaarra taa'ee oliyyannoo dhiyeeffateera. Baay'ina galmee amma tuqne kanaan jechuudha. Erga dhiyeeffate immoo falmii isaa e-faayilingiidhaan erga dhiyeeffate falmuutu irra jiraata. Ragaa dhageessifachuutu irra jiraata. Kun hundi immoo viidiyoo konferensiidhaan jechuudha kan inni ta'u. Namuu bakkuma jiru taa'ee amma dhaddacha mana murtii waliigalaa jiru yoo laaltan dhaddachi smaartii ta'e tokko godinaaleef magaalota Oromiyaa 27 iskiriin irratti sitti mul'isa. Abbaan seeraa taa'ee Baalee Baa yoo barbaade Baalee Baa qofa kiliik godhee abbaa dhimmaa iddoo sana jiru sekendiitti argata jechuudha. Abbaan dhimmaa nama Iluu Abbaa Boor jiru abbaan seeraa barbaade Iluu Abbaa Boor iskiriin irratti yoo tuqe dhaddacha aanaa inni barbaadu fidaa fi aanaa sana seenee abbaa dhimmaa keessummeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo konferensiidhaan falmiin gaggeeffamee jira, ragaan dhagahamee jira, namni bakkuma taa'u taa'ee jira. Bara 2017 waggaa guutuu gaafa laallu dhimmoota oliyyannoon dhiyaatan keessaa 99 tuqaawway namni viidiyoo konferensiidhaan falmee jechuudha. Baay'ina galmee dura dubbannee jira. Miliyoona walakkaa ol. Dhimma tokko irratti namni 2 yoo jiraate nama miliyoona 1. Dhimma galmee tokko irratti namni 4 jiraachuu danda'a. Nama miliyoona 2 akkas ta'aa deema jechuudha baay'inni kun.
Kanaaf dhibbeentaan 99 ol inni kun kan namni ragaa walitti qabee yookaan ragaa sobaa wayii dhiyeessuu danda'u otoo hin taane kan teekinooloojiidhaan galmaa'u kan qabatamatti lakkaa'uu danda'amu dhibbeentaan 99 ol viidiyoo konferensiidhaan falmee jira. Erga murtaa'ee namni tokko godina fagoo aanaa kamuu haa jiraatu achuma taa'ee garagalcha murtiisaa fudhata jechuudha. Asin dhufu garagalcha murtiisaa achi taa'ee fudhata. Achi taa'ee fudhata qofa otoo hin taane namni weebsaayitii mana murtii waliigala Oromiyaa keessa galee lakkoofsa galmeessaa qofa galchuudhaan murtii murtaa'e mobaayilii isaa irratti ilaaluu danda'a. Kutaa barbaade seenee mana daldalaa seenee piriinti godhee fudhachuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo gaa hojiiwwan manneetii murtii naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa hojjetaman keessaa tokkoo fi inni olaanaan kan hawwataa ta'e kan sirna gadaa Oromoo irraa fuudhame waa'ee manneetii murtii aadaa. Manni murtii aadaa dhugaa dubbachuuf taanaan duudhaa uummatichaa, safuu uummatichaa wal kabajuuf wal dhaga'uu wal jaallachuuf walii dhiisuu uummatichaa kan dhugaatti agarsiise sirna gadaa kan jabeessee kaasuu dandeenya. Kun immoo bu'aa gaarii fidee jira naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jira. Kuni akka babal'atuuf hojjetamaa jiraniiru pirezidaantii Ayyaaz Qasillaasee haasaa taasisan keessatti. Egaa kun naannoo Oromiyaatti bu'aa inni qabatamaatti dhufaa fidaa jiru mee amma ta'e isa kaasnu naannoon Oromiyaa naannolee kanneen biroo amma kan hojiirra oolchuudhaaf itti jiran akka biyyaatti egaa pirezidaantiin kan isaan kaasan akka biyyaatti waan ta'eef warreen biraatiif qooduuf muuxannoo jiru qooduudhaaf qophaa'ee inni gama naannoo Oromiyaatiin manneetii murtii mana murtii waliigalaa Oromiyaatiin jiru maal fakkaata iyyuu. Tole galatoomii gaaffii kanatti otoo darbiin dura waan duraa irratti waan gabaabaa ibsee darbu dhiifama waliin kan amma teekinooloojiidhaan wal qabatee namuu aanaa tokkorraa ka'ee godina dhufuu mana murtii waliigalaa gara Finfinnee dhufu jennaa turre bara kana bara 2018 irraa kaasee akka Oromiyaatti gandatti galchaa jirra jechuudha. Namni gandumarraayyuu aanaan dhufuu jechaa jirra. Mootummaan yeroo ammaa kana caasaa gandaa sadarkaa gandaatti gadi buusee jira jajjabeessaa jira. Kanaaf namuu nuti namni dhibbi tokko gandarraa gara aanaa dhufuurra abbaan seeraa tokko aanaarraa gara gandaatti bu'uu wayyaa kan jedhuun televiziyoonni ismaartii kun qophaa'anii namuu ganduma isaarra taa'ee akkaataatti aanaatti keessummaa'u bara kanaa calqabee kan itti deemaa jiru ta'uu waan dagatameef isuma kaasuu fi gara mana murtii aadaatti gaafa deebinu egaa sirna haqaa kana gaafa jennu hudhaawwan rakkoowwan naannoo sanatti jiran gaafa sakatta'amanii rakkoonni guddaan tokko kan argame maalinni manneen murtiis haa ta'u abbaa langaas haa ta'u poolisiis haa ta'u qaamolee maqaa akka waliigalaatti kan jennu kuni kan isaan dhugaa argatan ragaadhaan dhugaa kan isaan barbaadan jechuudha. Namni tokko agamtakka dhugaa qabaateef agamtakka miidhameef yoo ragaan qabu ta'e dhugaan argachuu hin danda'u. Kun qajeeltoo akka naannoo keenyaa yookaan akka biyya keenyaatti sirni seeraa ammayyaatti hin bulatoon taane akka addunyaatti. Abbaan dhugaa abbaa ragaati jechuudha. Abbaa ragaati. Gama biraatiin namni gara mana murtii dhufee dhimma isaa dhiyeeffatee mo'achuudhaaf yookaan injifachuuf dhugaa isaa argachuudhaaf dhugaa qabaachuun qofti gahaa miti. Hubannoo seeraa qabaachuu qaba. Dhugaan qaba jedheetuma waan dhaddachatti dhiyaateef namni inni dhugaan qabne abukaatoo dhaabbatee waan seera beekuuf waan seera sirriitti beekee falmuuf mo'achuu danda'a. Hawaastis bal'inaan kan hubachuun irra jiraatu jechuudha. Dhugaa qabaachuun qofa gahaa miti jechuudha. Hubannoo seeraa beekumsa seeraa falmachuun barbaachisaadha. Falmachuu beekuun dirqama dhugaa argachuudhaaf ragaan akkuma jirutti ta'e. Gama biraatiin waa'ee ragaa sobaan makaafnee jira. Hudhaa sirna qaasaa guddaadha jennee. Gama birootiin namni tokko dhugaa waan qabaateef qofatoodhaan humna qabaachuu qaba mo'achuuf. Akkamitti humna qabaachuu jechuun maaliin? Amma teekinooloojiidhaan dhamaatii uummataa hambisuudhaaf wanti itti deemnee jira. Akka waliigalaatti garuu deemuu qabdaa, waa barreessifachuu qabdaa. Har'a himata tokko yookaan deebii tokko barreessuudhaaf birrii kuma hedduu nama barbaachisa. Har'a irratti jechuudha. Abukaatoo dhaabbachuun waan biraati. Birrii guddaa baasanii. Yoo sitti murtaa'e oliyyannoodhaan sosocho'uu qabdaa. Hanga mana maree federeeshinii wanti si qaqqabsiisu jiraachuu mala akka lammiitti jechuudha. Kanaaf dhugaa qabaachuun qofti gahaa miti. Ragaa qabaachuu qabda, hubannoo seeraa qabaachuu qabda, humna qabaachuu qabda. So kanaaf maaltu akka bu'aa qorannootti dhufe gaafa muuxannoo biyya alaa ilaalamu kanaan wal fakkaata. Sirni seerachis achirraa waraabame waan ta'eef inni ammayyaa kun kanaan ala miti. Rakkoo kana furuudhaaf dhugaa abbaa dhugaatiif fiduudhaaf lammiilee biyya keenya ilaalle akkuma qabeessi jiru akka qalleessi jira. Akkuma inni baratee jiru inni hin baranne jira. Kana hundaaf qixxee ta'uu baannaan immoo haqa mirkaneessi irra jennee afaan gunnee dubbachuu hin dandeenyu. Gara alaa yoo deemte kan keenyayyuu achii waraabame. Kana booda maal gochuutu nurra ture? Gara Oromootti, gara duudhaatti, gara safuutti, gara sirna gadaatti deemutu nurra ture.
qorannoon gaggeeffamee jira. Qorannoon sadarkaan instituutii qorannoo fi leenjii Oromiyaatti koreen dhaabatee qorannoo gaggeessee jira. Qorannoon sun rakkoo amma jennu kana furuudhaaf kan dandeessisu duudhaa Oromootti deebi'uudha kan jedhu mul'ise. Sababni isaa sirna gadaa keessaa tokko sirna ittiin wal dhibdeenii kamutu jira. Sirna ittiin namni waa balleesse gaafatamutu, duudhaa biyyaa, seera biyyaa ittiin balleesse itti gaafatamutu jira. Gara sanatti gaafa deemamu namni balleesse adabamuudhaaf ragaan hin barbaachisu. Namni walitti bu'ee rakkoo isaa furachuudhaaf ragaan isa hin barbaachisu. Fagoo deemuun isa hin barbaachisu. Abukaatoo isa hin barbaachisu. Seeraan digirii qabaachuun isa hin barbaachisu. Dhugaa qabaachuutu ga'a akka duudhaa Oromootti. Kanaaf sana bu'uureffachuudhaan labsiin bahe jechuudha. Bara 2013 keessa labsii manneen murtii aadaa gurmeessuuf irra deebi'anii hundeessuudhaaf bahe 213 muraa 240 muraa 2013 bara sana bahe. Sana booda labsicha hojiirra oolchuudhaaf dambiiwwan barbaachisan, qajeelfamoonni barbaachisan karaa caffee Oromiyaa akkasumas karaa gumii mana murtii waliigalaa bahee waan kun hojiirra oolee jechuudha. Har'a irratti gaafa laallu bara 2013 seerri kun bahee labsiin kun caffeedhaan bahee har'a bara 2018 calqabnee jirra. Turtii yeroo gabaabaa kana keessatti bu'aa jiru yoo laalle kan uummanni keenya bu'aa argate qofa otoo hin taane haqni daangaan qabu waan ta'eef naannoleen biroos uummanni biyya kanaa kan itti deemuu qaban ta'ee argan. Kana qofa otoo hin taane yoo dandeenye gara fuulduraatti gara alaatti illee akka babal'atu goona jechuudha. Kana gochuutu irraa eegama mootummaa naannoo keenyaarra. Maaltu jira? Tokkoffaa baay'ina mana murtii aadaatti dhiyaachaa dhufu yoo laalle kan mana murtii dileetii walitti siqaa jira. Manneen murtii keenya bara 1985 kan isaan hundaa'anii har'a waggaa hedduu lakkoofsiseera. Inni kun almost 2014 manni murtii aadaa tajaajila kan calqabe. Turtii yeroo gabaabaa kana keessatti dhimmoonni mana murtii dilee aadaatti dhiyaatan wal qixataa jiru jechuudha. Namni filachaa jira kana nutti mul'isa jechuudha. Tokkoffaa mana murtii aadaatti kan ittiin dhugaan argamaa jiru kaksiisuudhaan. Jaarsoleen waamanii akka duudhaa Oromootti namni kakachuun irra jiraatullee qobaasaa akka kakanne maatii isaa qabatee dhufee kakata jechuudha. Haadha manaa dhufee qabatee dhufee kakata. Ijoollee isaa qabatee dhufee kakata. Fira wasiila eessuma fida. Gaafa sana yoo inni karaan taaneen dogoggoree waayin of amansiisee nan kakadhallee yoo jedhe haati manaa hin kaksiistu hin beekte waan ta'eef daa'imni hin kaksiisan maatiin firoon inni qabatee dhufe beellama nuu kennaa jedhu balleessiteetti dhaqanii qobaatti dhaqanii gaafatanii qoratanii nuti daataana malee kakattee sanyii keenyatti abaarsan fidduu jedhanii gaafa beellamaa deebi'anii amana jechuudha namni kun amana jechuudha. Kanaaf amma raawwii naannoo manneen murtii aadaatti yoo ilaalle parsantiin 90 ol otoo kakatiin kakaa sodaateeti namni kana amanaa jiru waan balleesse kana amanaa jiru. Mana murtii dileetti abbaa langaa biratti poolisii biratti kan kallattii biraatiin murtaa'aa ture mana murtii aadaatti dhufee faallaan murtaa'aa jira. Fakkeenyaaf nama ajjeese jedhamee karaa poolisii qoratamee abbaan langaa himata banee manni murtii waggaa 7 moo mal 8 itti murteessee mana sirreessaa turee bahee galee ani nama jedhameen ajjeefne namichi na himate kun dhufee naaf kakatu jedhee mana murtii aadaa dhaqee hin kakadhuu sobeetuman irratti qindeesse waan hin jibbarraa qabuuf amma jedhutti qaqqabee jira. Naannoo Ijireetti akka fakkeenyaatti kan hin kaasu jechuudha. Kanaaf kan ragaadhaan dhugaan jallataa ture sababa ragaa sobaatiin dhugaan namaa badaa ture amma sababa mana murtii aadaatti dhugaan argamaa jira galaa jira jechuudha. Inni kanaan dura mana murtii dilee fi qaamolee haqaa keenya irratti waliimatee waan biraa murteessifataa ture mana murtii aadaatti deebi'ee dhugaa isaa barbaaddachaa jira. Dhamaatiin hafaa jira. Haati hiyyeessaa dubartiin daa'ima baattee mana murtii aanaa mana murtii olaanaa waliigala deemuu hin dandeenye. Qe'uma ishiitti afaan beektuun aadaa beektuun duudhaa beektuun falmattee dhugaa ishee argataa jirti. Dhiirri akka barbaade ta'uu danda'a. Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dubartiin garuu ijoollee irraa baatee halkan tokko dhaqxee magaala buluu kan hin dandeenye jira. Isheen kun qe'ee keessatti araddaa jiraattu keessatti dhugaa argataa jirti jechuudha. Kanaaf dhamaatii akka malee hambisaa jira. Dadhabbii hambisaa jira. Baasii akka malee hambisaa jira. Dhugaan argamaa jira. Ragaa sobaatiin dhugaan badaa ture iddootti deebi'aa jira jechuudha. Kanaaf kan sochiin mana murtii aadaa kun ammas irra deebi'amee akka kallattiin gallakkifneef mi'a hanqina immoo maaltu jira. Labsii kana yeroo jalqabaatiif bahe labsiin bara 2003 bahe kun yeroo jalqabaatiif bahe adeemsa hangammaatti jiru kanaan immoo mee maaltu jira dogoggora maaltu ture hanqina maaltu jira maaltu hafooyya'u kan jedhamu immoo qorannoon gaggeeffamee gara taanutti ce'uutu irra jiraata jechuudha. Akkaataa amma jiruun manni murtii aadaa cimee deema taanaan ani akka dhuunfaatti kana naman yeroo muraasa booda guutumaan guutuutti uummati mana murtii dileerraa qaamolee haqaa ammayyaarraa gara mana murtii guutumaan guutuutti akka deemu shakkii hin qabu jechuudha. Kana qofa otoo hin taane manneen murtii aadaa kana mana Oromiyaan qe'ee muuxannoo ta'ee jira.
bara kana bara darbe kana bara 2017 naannoleen hundinuu gara Oromiyaa dhufanii jiru. Manneen murtii hundinuu pirezidaantoonni manneen murtii, hooggantoonni waajjira abbaa alangaa, qaamoleen afyaa'onni mana maree naannolee hundumtuu Oromiyaa dhufanii manneen murtii aadaa ilaalanii jiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa kabajamoo obbo Taaggasaa dabalatee, ministeera haqaa dabalatee, pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaa kabajamoo obbo Teediroos dabalatee, hooggantoonni mootummaa qaamoleen haqaa biyya kana keessa jiru jedhaman federaalaa hanga naannoleetti naannoo Oromiyaa dhufanii kan teekinooloojii duraan dubbanne dabalatee sochii manneen murtii aadaa ilaalanii jiru. Ilaaluu qofa otoo hin taane naannoleen hojiitti seenaa jiran jiru. Akkan odeeffannoo qabutti naannoon Amaaraa mana maree naannoo isaaniitti dhiyeessanii akka mirkaneessisanitti odeeffannoo nani qabu jechuudha. Naannoon Sidaamaa isaanis akkasuma mana maree isaaniitti dhiyeessanii labsii manneen murtii aadaa kana akka mirkaneessanitti kan dhagahamaa jiru. Kanaaf muuxannoo Oromiyaa kana ka'umsa godhatanii naannoleen isa kana bal'inaan itti seenaa jiru kan jedhu kaasu. Hedduu galatoomaa baay'ee obbo Fayyeeraa Haayiluu itti gaafatamaa waajjira gumii bulchiinsa abbootii seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa istuudiyoo keenyatti argamtanii waan bal'aa ta'e deebii guddaa ta'e waan nu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraatiin haasaa pirezidaantii mootummaa federaalaa Dimokiraatika Riippaabilika Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee sirna baniinsaa manneetiin maree lamaanii jechuunis mana maree bakka bu'oota ummataatii fi mana maree federeeshinaa bara 2018 hojii jalqabsiisuu irratti taasisan keessa dhimma haqaa ilaalchisee nuti immoo dhimma haqaa keessaa kan mana murtii waliigalaa Oromiyaa ilaalchisne keessummaa istuudiyootti affeerranne turmaan isaan faana taasisne kan ammammaatti daawwattan ture. Qophiin addaa har'aaf qabannee isinii dhiyaannes kanumaan xumuramee jira. Nagaadhaan nu tura.